Ashama akkam jirtu amma waa'ee nyaataa keessaa tokko kan ta'e faayidaa fi miidhaa qullubbii adii ijoolleef kennu jechuunis nyaatatti dabalanii qullubbii adii ijoollee nyaachisuu fi akkasumas immoo haadha harma hoosistuuf qabu qullubbiin adii faayidaa akkamii qaba akkasumas immoo miidhaa akkamii fiduu danda'a kan jedhudha. Mee akka armaan gaditti hordofaa. Umurii ji'a jaha booda qullubbii adii nyaatatti dabalanii daa'immaniif qopheessuun yookaan kennuun kan rakkoo hin qabnedha. Maatiin tokko tokko hin gaafatu yoomii eegallee umurii ji'a kamii qabne daa'imman keenyaaf yeroo nyaata qopheessinu shunkurtii yookaan qullubbii adii itti dabaluu dandeenya kan jedhu jira. Kuni umurii ji'a jaha booddee rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee darbee umurii ji'a 11 booda kan jedhanis jiru. Kunis mataa isaa qaba. Akka waliigalaatti garuu nyaatni kamuu umurii ji'a jaha booda yeroo hedduu hin dhorkamu. Qullubbiin adii egaa nyaatatti dabalanii daa'immaniif qopheessuun ni danda'ama ji'a jaha booda. Haa ta'u malee darbee amala allarjii fiduu kan qabuu fi tariitii yoo baay'ate fooliin isaa daa'immanitti cimuu waan danda'uuf xiqqoo qofa dabaluun nyaachisuudha. Qullubbiin adii yookaan shunkurtiin adii yoo nyaata keessa baay'ate fooliin isaa xinnoo daa'immanitti cimuu danda'a waan ta'eef xiqqoo qofa nyaatatti dabaluu akkasumas immoo darbees qullubbiin adii amala allarjii fiduu waan qabuuf xiqqoo nyaachisnee ilaaluudha. Akkasumas egaa sababa allarjii fiduu qabuuf torban muraasaaf yeroo daa'immaniif shunkurtii adii yookaan qullubbii adii nyaatatti daballee kennu amala sinsinnaa yookaan allarjii qaamaa fiduuf dhiisuusaa ilaaluu qabna. Yoo takkaatti baasnee kennine takkaatti mallattoo cimaa fiduu danda'a waan ta'eef jalqaba xiqqoo kennaa yookaan xiqqoo nyaatatti maknee daa'imman nyaachisaa torban lamaaf tariitii amala sinsinnaa'uu qaamaa yookaan amalli allarjii kan akka ofooquu qaama irratti xasxas jechuu haqqisuu kanneen kana fakkaata amala allarjii adda addaa agarsiisan dhiisuudha. Yooma torban tokko lamaaf kennanii fi amala akkasiin agarsiisne daa'imman sana wajjin wal simee jechuudha nyaanni kun. Yeroon kana jedhu shunkurtiin adii yookaan qullubbiin adii nyaata gurguddoo allarjii fidan keessaa isa tokko miti. Kun daa'imman 1000 keessa nama tokko qofa biratti mul'ata. Faayidaa qullubbiin adii daa'immaniif qabu keessaa gurguddoon kan jalqabaa ittisoo qaamaa cimsuudha. Akkuma beekamu mana barnootaa yeroo sadarkaa gadaanaatti illee baranne ittisoo qaamaaf kan baay'ee fayyadu nyaanni tokko qullubbii adiidha jechuudha. Ittisoo qaamaa cimsuuf qullubbiin adii amala seelota ittisoo qaamaa ta'an kanneen akka eosinophil dendritic cells, natural defense cells, lymphocytes kan jedhamanii kan ittisoo qaamaaf fayyadan kana amala dalagaa isaanii cimsuu fi akkasumas immoo keemikaala qaama keenya irraa wantoota tokko ittisu saayitokaayin kan jedhamu akka isaan oomishamu taasisuu waan qabuuf ittisoo qaamaaf baay'ee fayyada. Keessumaa dhibeewwan salphaa akka utaalloo kan qufaa akkasumas immoo allarjii adda addaa garaa kaasaa waan tokko akkasii irraa ittisa jechuudha. Amala ittisoo qaamaa cimsuu qaba. Garbiraan amala dhibee kaanseroota adda addaa qabamuu ni hir'isa. Egaa diippilii kana keessa galuun barbaachisu qabiyyee qullubbii adii keessa kamti amala kaanserii ittisuu qaba yoo jenne saayinsii gara fageenya ta'a waan ta'eef akka waliigalaatti garuu nama umurii kamiifuu qullubbiin adii amala kaanseriin akka hin qabamne taasisuu qaba jechuudha. Dabalataanis hanga koolesteroolii qaama keessa jiru hir'isuu waan danda'uuf dhibee koolesterooliin dhufu kanneen akka dhibee onnee istirookii kan fakkaatan keessumaa ijoollee ulfaatinni qaama isaanii gurguddaa ta'e yookaan furdoo ta'an biratti faayidaa guddaa qabachuudha kana gochuudhaan. Garbiraan immoo jarmoolee fi paarasaayitoota adda addaa garaacha keessa jiran dhabamsiisuu keessumaa hanqaaquu isaanii kanneen akka ameebaa jaardiyaa maal kan jedhamu kana hanqaaquu isaanii qaama keessaa dhabamsiisuuf waan fayyaduuf shunkurtii adiin yookaan qullubbii adiin nyaatatti dabalanii daa'immaniif kennuun faayidaa akkasii qaba. Haadholee daa'imman harma hoosisaniif illee qullubbii adii nyaachuun qullubbii adii nyaatatti dabaltee haati harma hoosistu yoo nyaatte amala oomisha aannanii dabaluu qaba. Haadholii tokko biratti harmi isaanii daa'immaniif kan gawaannan waan dhabaniif ni rakkatu. Harmi koo aannan hin qabu jedhanii. Nyaata oomisha aannanii dabalu keessaa tokko shunkurtii adii yookaan qullubbii adii nyaatatti dabalanii sirriitti nyaachuudha jechuudha. Garbiraan koolesteroolii qaama keessaa hir'isa jenneerra kanaaf yeroo baay'ee da'umsa booda ulfaatinni qaamaa dabalanii dafee hir'achuu waan diduuf koolesterooliin qaama keessa jiru akka dafee gadi bu'u taasisa jechuudha. Akkasumas immoo ittisoo qaamaa cimsuu akkuma sila jenne sirna soorata bulleessuu fooyyessuu digestive system akka fooyya'aa ta'e akka gogiinsa garaan godhanne akka nyaanni dafee digest ta'u ni gargaara jechuudha haadholiif. Akkasumas immoo dhibeewwan akka hirriba dhabuu asmii fi kanneen kana fakkaatan dipireeshinii adda addaa postpartal depression kan jedhamu jira. Da'umsa booddee depressionii haadholii irratti dhufu waan akkasii amala hir'isuu qaba jechuudha qullubbiin adii.
Haa ta'u malee akka of eeggannootti yookaan akka miidhaatti kan hin kaasuu barbaadu tokkumaadha. Daa'imni harma hodhaa jira taanaan haati daa'ima harma hoosistuu yoo nyaata ishee keessa qullubbii adii dabaltee sirriitti nyaatte tarii dhandhama aannaniitti jijjiiruu danda'a daa'immanitti. Aannan harma ishee keessaa bahu dhandhamni isaa yoo jijjiirame immoo daa'imman tokko darbee harma hodhuu diduu danda'u. Akkasumas immoo karaa aannan harma haadhaa daa'immanitti darbanii allerjii fiduu danda'a waan ta'eef yeroo daa'imman harma hoosisan kana nyaachuudhaan mallattoo akkasii jiraannaan tarii qullubbii adii nyaata keessa jirudha waan ta'eef of eeggannoo gochuu yookaan hubachuun caqasuun murteessaadha jechuudha. Dabalataanis qullubbii adii baay'ee bilcheessuu dhiisu. Qullubbiin adii yeroo nyaatatti dabalamu baay'ee bilchaatennaan wantoonni faayidaa qaban achi keessanii miidhamu waan ta'eef xiqqoo mashoo'isuu malee baay'ee bilcheessuu hin qaban. Akkasumas immoo qullubbiin adii qorichoota adda addaa haati fudhataa jirti taanaan yookaan daa'imni fudhataa jira taanaan tarii walitti bu'iinsa uumuu waan danda'uuf ogeessa mariisuu qabu. Akkasumas namoonni tokko qullubbii adii fayyaa masaa nyaatu kun immoo daa'immaniifis ta'e haadha harma hoosituuf gaarii miti waan ta'eef osoo nyaatatti hin dabalin osoo hanga ta'e hin ho'isiin fayyaa masaa nyaachuun sirrii miti jechuudha. Akka waliigalaatti gabaabsi waa'ee qullubbii adii qabadhee kan hin jiru kanumadha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma turtii gaarii.